Media Network ammaan dura karaa YouTube, Facebook, Twitter fi karaa quunnamtii hawaasaa adda addaan sagalee uummata isaa ta'uun tajaajilaa ture. Ammas tajaajilaa jira. Lammiilee Oromiyaa sirna abbaa irreen sagaleen jalaa ukkaanfame gidiraa fi rooroon hiriyaa hin qabne irratti raawwachaa jiruuf sagalee ta'uun qabsoo sabichaa daran finiinsuuf kan hojjetu Gadaa Media Network. Qabsoo bilisummaa Oromoo utubuuf kan hundeeffame sagalee warra sagalee hin qabne ta'uun rakkoo lammiilee Oromiyaa gurra addunyaan ga'aa jira. Yeroo ammaa Gadaa Media Network bifa adda ta'een karaa chaanaalii Gadaa Bilisummaan qophii isaa tamsaasuuf haal duree xumuree jira. Qophiilee Gadaa Media Network karaa chaanaal Gadaa Bilisummaan ni argattu yeroo jennu gammachuu guddaani. Qophiileen Gadaa Media Network duree haqaa, oduu, keessoo Oromiyaa, oolmaa Oromiyaa, Oromiyaa tibbanaa fi qophii adda addaa isiniif qabannee jirra. Dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo, hayyoota Oromoo affeeruun egeree Oromiyaaf lammiilee ishee akkasumas rakkoo saba keenya irra ga'u addunyaatti saaxiluuf kan durii caalaa cimnee ni hojjenna. Gadaa Media Network karaa chaanaal Gadaa Bilisummaa Iwutalsaat torba waa'aa Frequency 1727 horizontaal SR 27,500 faa Eecaa torba muraasa irratti nu argattu. Gadaa Media Network utubaa qabsoo Oromoo.